تلاقي له بوي ستمة جزء ده بس وصلت بوي نما قوتين بوي نيم لبون بوي نيم Himbau kana bode himbau tiji gara jana girte ni bogara bugara badenge ni ya guys himbau هذا فاهم بوي شفتي أنا في بيسو مسكين دبي أنا بيتا وايد أبوك يا ناس من الجوا كيو أنا وايد أبوك يا دبي ما ناس من هنجا برا نمو نقول دبي أنا ani oromo miid ajirta miic ayyoon kun miidhamtee jennaan borumu warra ajandaa godhatee zabilaa akkas godhe biiftuu akkas godhe jedhu kanatti itti gaafatamtan akkamitti akka bo'aatti jirtu natu beeka waan ta'eef jechuudha. Sagalee isheen sinikaa isheen kaleessa galgala boosse imimmaan ishee facaasti. Har'a ajandaa godhatanis nama cayyoo tana hin haasa'ina. Boru itti Wayyaa nagaa siniif baay'eetu aan namarratti illee viidiyoo wayin hojjetu deebisee namallee hin tuqu akkuma beektan kana dhugaadha kolfatee bichaadha gini amma waatu nu bute intala kana biraan ganni biraan nagaa sheer godhaati obboleettii kiyya haadha koo si jaalanna si kabanya yoo waan biraatti nu caalte yookiin beekumsaa si caaluu dandeenya yookiin immoo beekumsaa nu caaluu dandeessa yoo amma keetii sallee likinkii bannee fuuloo guddifachuu baannee fuuloo qabaachuu baannee haasaa akkasiisan mana bannee haasa'uu baanne waa tokko si caaluu dandeenya. Okay? Beekumsaan yookiin waan tokko namni tokko nama caaluu danda'a. Daa'imni naa gadi na caaluu dandeessi. Kanaafuu politiikii dhaggeeffadhu. Harmee keenya kan mucaan akkas godhe hundattuu dhiira dubartiitti gadda. Siifaa galu. Eenyumtuyyuu kan gammade hin jiru. Gini mo'atii haasaa kee keessatti waa tokko eeggachaa haasa'i. Dhaggeeffadhu. Abbaan keetillee dhiira. Abbaan kiyya dhiira. Dhaggeeffadhu. Dhiirri hundaa miti. Dhiirri Itoophiyaa tultullaa hundatu tultullaa dheetta. Abbaan keetis tultullaadha. Tultullaan hundaa miti. Dhiirri Itoophiyaa ishee dhaggeeffadhu. Dhiirri gadheenis hin jirti. Dhiirri jabaanis hin jira. Dubartiin gadheenis, dubartiin likiskisiinis hin jirti. Dubartiin jabduunis akka dhiiratti hin jirti. Dhaggeeffadhu. Walitti qabdee hin arrabsin. Hoolata kee eegi ati kaleessa dhufte. Haa eeguu hoolata. Udaan araa jiran shinti beetii gandaa miti udaan araa jirtu atillee udaan maraa jirta dhiqaa jirta ishee hoolata keegi akkasii tultullaa hin jedhamu immaa dhugaas hin jedhamu dhiiraan dhugaas hin jedha baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja garuu anumaan angootus ani somaas hin godhu gini moo jecha keessatti hin jedhamu akkan dhiirumarra Itoophiyaa tultullaa jettu hoolata jettu tanatu dhiiruma Itoophiyaa hoolata kee eeggadhu jettuun kanatu yeroo ati geemii taphattu yeroo ati rakkatte yeroo ati dhibamte isaan matu wajjin ka'e dhaggeeffadhu. Hundaa miti dhiirra wal qixxaa isaan matu wajjin dhaabatee ka'e yeroo ati mana yaalaa jirtu dhiiruma Itoophiyaa tamma tultullaa hunduu hoolata kee eeggadhu jettuun kuni ati hunduma qabdee walitti hunduma cifilliq akka minaan fiddigaa jirta. Walitti qabdee tokko keessaa arrabsaan jirtu siifaa galu. Isaanumatu ID keessii baasee isaanumatu si wajjin hin kaate laal tultulluma kana. Kan qabu birrii 5 irraa kan hin qabne birrii 2 irraa kan qabu amma qabu si wajjin taa'aa ture. Tultullaa itti dhiira arrabsin akkanatti dhiira hundaa miti wal qixxaawu. Shamarris likiskisiin kan maqaan ishii bakka sagalitti dhaamtu baay'eetu jira. Ishii abbaa qabna abbaan kee dhiira. Hundi waliin qixxaawu. Xannacha tokkotu foon hunda ajjeessa. Xannacha tokko namni tokko balleesse hundi walitti qabdee xannacha muluu hin cafalaaqin. Baay'ee si jaallanna baay'ee si kabanya dhugaa laallacha haasee yoo haasoftu laallacha haasee. Namni laallachee taasa obboleettii si kabanya si jaallanna. Dhiira hunda jettee arrabsiin dhiirri beekaa jira. Dhiirri wallaalatu jira. Dubartii beektu jira. Dubartii jabdu jira. Dhiira jabaatu jira. Andee maal jechuudha? Hoolata keetii haa eegu. Hoolata san keessa bu'aa guddaa jira bee. Hoolata san eegu jira shamarranis bee. Gaala kan eegu jira bee shamarran. Hoolata kan eegu jira bee shamarran immaa. Kan moo uummataa boochuu sanii miti walitti qabdee hin arrabsi. Maal sitti fidee? Obboleettii sitti fidee maa galgala keessa? Garuu beektuu wayii natti fakkaata. Rabbi dhugaa waaqa walitti qabdeen cafalleqin.
tokkuma keessaa qaba walitti qabdee na cabaallaqin maa beektu wayitisi dhugaa waaqa yoo duraan nama jala dubbata mana garuu beektu wayitisi dhugaa akkatiin na cafaallaqe walitti qabdee ammallee si jaalladha si kabanya akkasin jedhin obboleettii kiyya sinitti haa tolu. Wajjin wanta wajjin bulla. Hello guys. Nagaan isiniif baay'atu sagalee mucaa amma dhaggeeffatanii jirtudha yaadanii. Yeroo darbee biiftuurraa hojjedheen ture jechuudha. Yeroo darbee biiftuurraa hojjedheen ture innis rakkoon uummata keenyaa maal akka ta'e duwwaan beeku aga irraatti. Sababi isaa namni tokko gaafa sooshaal miidiyaadhaan mataa wal qabatu, gaafa faayinaanshaaliidhaan mataa wal qabatu, gaafa milkaa'umsi xiqqoonti nama tokko quunnamu sabni biraan harka olii reebee, sabni biraa ol jajee, sabni biraa wal dinqisiifatee, koongiraa waliin jedhee waliif gammadeetti dhugaan isinitti maaraa wal dinqisiifata. Inni kan keenyaa kun immoo galagaltoodha waan saayyuu namaan galu. Amma mucaan kun mucaa dubaraati. Laayifii barbaadde yoo geggeessuu dabarsuu dandeessi. Gaafa kana sagalee mucaa kana waraabii yookaan mucaa kana gaafa suwaamtanii goostanii, mucaa kana gaafa suwaamtanii dheekamtanii, mucaa kana gaafa suwaanti kun sirrii miti of eeggadhu jettanii beektu. Akkasiin kanan goone kanan jenne sabdii guutaan qabu. Sirriitti nama mana jechuudha. Hin goone kan. Sababiin isaa namni dogoggora namaarraa namni waan namni balleesse tokko sirrii miti waan kun jedhe nama dheekamu sooshaal miidiyaatti qabatee asin bahu. Yoo mucaa kana gatteeste gorsite, yoo mucaa kana gatteeste dheekamte maal rakkoo qaba? Haadharraan dhalanne ati immoo obboleetti manaa qabdu bor dubartii fuutee waliin jiraattu ati. Inni kana gootu sooshaal miidiyaa kana dhuftu. Dhugaa rabbiyaan dhiirri tokko kun nagarra manaan bartee maal sin jechuu barbaada? Haadha hin qabu haadha kooraa jiraadhu waggaa kuma tokko jecha obboleettii isaan waggaa kuma tokko naa jiraadhu jecha shamarree tokko gaafa as gubbaa miidiyaa kana gubbaarratti fidee salphisu fidee itti qalladu baay'ee nagaddiisa akka kiyyatti. In barbaachisu waan ta'eedhaaf. Sooshaal laayifii waliin qabdan san achuma keewwadha achuma siifa ta'u nutti fidin gama miidiyaa kana gubbaarratti. Namoonni waan kana godhanii ijoollee wal deemuu mataa keessa rukutuudhaaf amilee ijoollee shamarreetti wal isa dhuguma seerri waan akkasii hordofuu qaba baasawee. Qaamota waan kana poost godhan qaamota waan kana qaba sooshaal miidiyaatti fidanii amilee ijoollee dubaratti seerri hordofuu qaba baasawee. Waan kana hin deeggaruun. Infrared raawwate. Mucaan kun bakka reefu mataa ol qabattee hojii jalqabdee promotion tokko miidiyaa kana gubbaadha hojii jalqabde biiftuun amazing dubbadheen ture yoo jalqaba mucaan kun nama taalentii bareedaa qabudha. Hojii hojjechiistan mucaa hojjechuu dandeessudha. Adaamaatu etusheni kaafteeriyaa adda addaa hoteela adda addaa promotion hojjetu argeen jira. Engaddalle isteeshee promotion hojjetu argeen jira. Bakka annannatti toleera. Maaliif namni kamillee sochii jireenya mataa isaatii geggeessee yoo jiraate jijjiirama yoo fide anaaf bu'aa guddaadha. Kallattiitti nama sanarraa ani fayyadamuun beekamu waan ta'eedhaaf. Gaafa namni tokko mataa ol qabatu garuu hundi inti keenya dhagaa guurree dullaa guurree gaditti kaachuun keenya kun nama sana guddisuudha mataa sana xiqqeessuudha. Walumaa gala waan tokko sitti dubbachuu barbaada biiftu. Yoo viidiyoon kun si buqqee jabaadhu. Aizosh. Ati dubartii cimtuu mucaa jabduudha. Kana gubbaatti akkati jabduu taatu illee sirraa nan fedha. Sababiin isaa umuriidhaan ijoolleedha waan kamidhaan ijoolleedha. Bor waan guddaa seegata jabduu ta'ii ogeetti ta'ii bilchaatu ta'iiti kaayyoo kee duwwaa gara fuula duru hojjaati. An nama tokko gaafa viidiyoo jedhuwani wanta inni ol tolches nan jaja wanta inni balleessas nin qeeqa bakka waan qeeqamudha yoo ta'edhaafi jechuudha. Namoonni viidiyoo kana asirratti dalagan baay'ee sitee lafa goju. Namoonni si qeequu barbaadan baay'ee sitee lafa goju. Namoonni viidiyoo kana fidanii saawuнд rikoordii kana asii bira ture isaan bira ture gabbaasan kana asii waraaban kana baay'ee sitee lafa goju. Sababiin isaa sadarkaan bilchina yaada keetii sanarra ga'uu dhiisuu danda'a akka isaan godhan sanarra. Sii gala. Kanaaf iyyuu waan asitti ati jabaadhu hojii keetti jabaadhu oduun dhaggeeffatiin asaasa namaan dhaggeeffatiin uummanni kun gaafa namni mataa ol qabatu mataa gaan nama rukutu barbaada. Uummanni kun gaafa namni jabaatu nama laaffisuu barbaada. Gaafa namni humna godhatu humna nama fixachiisuu barbaada. Dhugaa rabbiin sitti maa jira. Jabaadhu shi hin dhaggeeffatiin hojii kee duwwaa hojjedhu waaqa kee immoo sodaadhu waaqa gara fuula duraatti hojii keetti guddiyaati. Xaaxa saba kana xaaxa ajandaa miidiyaa kanaan dhageen. Maaf viidiyoo irratti hojjettee nama tokko galagaltee koomentiin godhin. Si galee akkuma yeroo darbee sitti dubbadhe arra sirrii deebiisiif hojjedha. Obboleetti nan qaba of jalaa waan ta'eedhaaf. Kanaaf jabaadhu sin jechuu jaalladha. Omaallee hin dhaggeeffatiin. Aizosh.